guyyaa tokkotti torbee tokkotti ji'a tokkotti birrii hagana argadde followers hagana argadde yoon isin jedhe viidiyoo kana haga dhumaatti ni ilaaltan. Garuu namoonni baay'een haala kanaan isin sobu. Ani hagan dandeetti isin sobuuf yaalu waan qabatamaa waan dhugaa waan ofii kiyyaa dabarsee jiru waan ofii kiyyaatti amane waan dhugaadha jedheetti amanu qofaan isin qooduuf murteesse. Egaa kanaaf viidiyoo kana namni haga dhumaatti ilaalu waan tokko irraa hubachuu danda'a. Warri hin barbaannes dhiistanii deemuu dandeessu. Bilbila harkaa qabdu qofaan duroomi. TikTok fayyadamaa, YouTube fayyadamaa, Facebook fayyadamaa akkamitti maallaqa hojjechuu dadhabda. Ati koo dureessa ta'uu dandeessa salphaatti yeroo jaamee bii dhageessita. Garuu namni baay'een riizaaltii hima. Viiwii argachuudhaaf, laayikii argachuuf jedhee haqa isinitti himu. Mee arra waa'ee hubadhirraa waan obboleessi tokko obboleessaaf qoodu tokko isiniif haa qooduuti. Egaa onlaayinii kanarratti maallaqa hojjechuun biizinesiif dandeedha. Garuu biizinesni onlaayinii irratti hojjetamu kun inumaa biizinesa lafatti hojjetamu caalaa yoo ulfaate malee salphaa miti. Garuu bu'aan gaarii inni qabu biizinesa onlaayinii kana eegaltee kuftee kaatee irraa barachuudhaaf akkasuma baasii sin gaafatu yeroo kee gubuu dandeessaa. Yoo guddate koorsii tokko tokko maybe wanni godhuu dandeessa malee akkasuma baasii guddaa sin gaafatu. Garuu biizinesni lafarraa biizinesni hojiileen garagaraa kan biraa humna keetitti sammuu keetti haajamuu danda'u. Garuu gaafa yeroo gara onlaayinaatti dhufne akka jirutti hojii sammuuti. Baay'ee dadhabsiisaadha. Garuu namoonni yaaltanii onlaayinii irratti bu'aa fiduu dadhabdan yeroo baay'ee numa yaalaa bu'aa hin fidu warri jettan warroonni akka kootii jechuudha. Egaa anammarra dhaabbadhee maal jedheen tilmaamaa namni tokko waan garagaraa fakkeenyaaf har'a waa'ee giraafik diizaayiningii xiqqoo yaalaa, boru waa'ee viidiyoo ediitingii, boru sooshaal miidiyaa maarkeetingii, boru fooreeks tireedingii haala kanaan waan garagaraa laaquu yoo ta'e waggaa 10ttis ta'u waggaa 5ttis ta'u humaa jijjiirama tokkollee fiduu hin dandeenye. Garuu ammoo waan tokko irratti koonsistensii waan jedhamu baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf amma waan biraa takka osoo yaalleeti waa'ee viidiyoo ediitingii qofa koonsistentili waggaa tokkoof yoo irratti hojjetatte I am sure bu'aa qabatamaa argachuu akka dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf an mataa kootiif akkasumallee hiriyoonni kiyya maal hubanne beektaa yeroo waliinillee sheer goonu yeroo muuxannoo walii sheer goonu onlaayinii kanarratti onlaayin biizinesii waan jedhamu kanarratti bu'aa argachuudhaaf dirqama ispeesifikaalii waan tokko qabattee haga waan sanirraa bu'aa argattutti koonsistent taatee itti fufuu qabda. Ani amma yeroo baay'ee waa baay'ee yaalaa viidiyoo ediitingii na yaalaa, sooshaal miidiyaa maanajimentii na yaalaa, parsonaal asistaantii na yaalaa, waa hedduu yaala. Garuu kun hundinuu yeroo dheeraaf bu'aa malee akkaan turu na godhee jira jechuudha. Soo saniif namni onlaayinii kanarratti bu'aa qabatamaa fiduu barbaaddu namni dhugumaan jijjiirama kutattee jirtu erga waan tokko filattee booda yoo xiqqaate waggaa tokkoof consistently osoo guyyaa tokkollee addan dhaabne consistently waan tokkichaa san tuutoriyaalii isaa hordofuu barachuu ergasii immoo kilaayentii barbaadu bakka haga bu'aa argatutti waan tokko gaafa eegaltee gara waan biraatti ce'uun sirrii miti jechuudha. So yeroo hunda waan haaraa dhufe jala yoo fiigaa kan deemnu taate birook taane jechuudha. Baay'een keenya waan tokko eegallee abdii kutachuudhaaf torbeen tokko ji'i tokko yookiin immoo yoo bakka mee guddifnee waggaan tokko nuga waan tokko eegallee abdii kutachuudhaaf jechuudha. Ishii mee ati nama taatee dargaggeessa taatee uumamte abdii kutattee hayyeessan booda maal goota fakkeenyaaf mee waan tokko yaaluu dhiiftee abdii kutattee hayyannu. Fakkeenya amma yoo TikTok ilaalaa olles hundi keessan ni beektanii TikTok ilaalaa yoo oltes galgala dabbaramuun takka xiqqishoo dipireeshii waan jedhamu takka numa jirti. Saniifuu dabbaramuun tun eega waan dhaabbataa ta'e hojjennee waan tokko yaallee bu'aa osoo hin arganne kufnee yoo dabbaramne irra wayyu. Mee akkamirra wayyamee ilaalaa mee isin hundinuu ni beektanii TikTok scroll godhaa ollee dabbaramuurra waan tokko yaallee osoo nu milkooyne osoo maallaqa arganne yoo kufne irra bu'a qabeessa hin taanu. Yaa garuu haa jennu malee gonkumaa namni dalagu namni lafa'u gatiin isaanuma kaffalamaaf. Garuu yeroo nuti eeynetti hatattama jirjira nuti barbaadnu kanatu osoo hin taane yeroo isaa eegee obsa keenya laalee dhufaa jechuudha. Malee lafaatiin nuti lafaanu sochiin nuti goonu gonkumaa'u lafatti hin batu. Mee of gaafadhaa maallaqa jechuun ikkoo nama karransiidha.
afaan Ingiliffaatiin currency jedhaniin. Kana jechuun flow weight jechuudha. Nama value qabu biratti socho'a. Saniifuu mee of haa gaafannu nuti worzi ni goona jechuun mee fakkeenyaaf nuti amma maallaqa argachuu barbaanne yoo ta'e abbaan biizinesaa tokko namni maallaqa argatu tokko oolmaan isaa guyyaa maal fakkaata? Mee osoo hin taane dura imagine haa goonu. Osuma abbaa qabeenyaa hin taane dura abbaa qabeenyaa barbaannu tokko imagine haa goonu. Maal fakkaata oolmaan isaa? Oolmaan keenya kaarraa kunoo maal fakkaata? Yoo osoo bakka san hin gahin akka nama saniitti deemaa jirra ta'e uma abbaa tokkoon gaafatinaa jala muraadhaa abbaa qabeenya san ta'uuf deemtan. Garuu yoo oolmaan nama isin ta'uu barbaaddan sanii ka fuuldura taatan saniitiif oolmaa isin irra oolaa jirtan kun yoo garaagarummaa qabaate garuu it is very difficult. Baay'ee ulfaataadha achi ga'uun keenya. So saniifuu eega TikTokii ilaalaa oollee abdii kutannee taa'eenyeetis dipireeshinni jiraate dabbarammiin aaruu yoo jiraate laffaanee aarsaa kafallee waan takka yaallee yoo bu'aa fitu baates kufnee yoonii fi dipirees taanee wayyaa jechuudha. Garuu galanni nama laffa'u galanni nama yaalu gonkuma bilaash hin ta'u. Yeroo isaa eeggatee ammallee wanni tokko kanaa galee jechuudha ammas. Koorsii barbaanne binnuus jechuudha. Koorsii bifa barbaanne abbaa barbaanne irraa yoo binnees koonsistenti taanee yeroo dheeraadhaaf obsinee gadi teenyee waan san barannee hin yaallu yoo ta'e gonkuma koorsii waan binneef ogummaa gahaa argannee maallaqa hojjechuu hin dandeenya. Maallaqa hojjechuudhaaf murteessaan koorsii nuti binnu osoo hin taane gadi fageenyaan koonsistentili yeroo dheeraadhaaf waan tokko irra turree obsinee waan tokko barachuu fi yaaluu keenya irratti hundaa'a jechuudha. Yaada keessan koomentii irra nuu kaa'uun chaanala keessan kana subscribe godhaa, like godhaa, guddifadhaa.